Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Googling egaa waan haaraa fide jiraachuudha. Googling siitingii haaraa takka baasee jiraachuu namni bilbila qabu hundi kan itti fayyadamuu qabu jechuudha. Find my device ka jedhu kana bilbila keessa irratti gaa yoo dhiqata bilbila jijjiirta yookaan bilbilli isin jalaa badee faayila keessan ka bilbila isaa irra jiru guuree akka isinii fiduuf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Namni bilbila fayyadamu hundi siitingii kana itti fayyadamuu qaba. Hundi namaa siitingii kanatti fayyadamuu qaba jechuudha. Kanaafuu haala kamiin haala itti fayyadamtanuu fi siitingii kana haala kamiin haala isin oon gochuu dandeessanuuf itti fayyadama isaan isin agarsiisa. Na waliin turaasni jira. Chaanalii Abduu Oroo chaanala kan koo kana subscribe gochuudhaan ool ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa namoonni subscribe hin godhin namni haaraa taatan jechuudha. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii yeruma tokkitti ni tuqxu laayikii tuquudhaan eegalaa isin jedha. Waa takka isin godda'u godinyaa keessanii sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha. Viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'uuf laayik sheer godhaa isin jedha. Gara siitingii ni deemna jechuudha. Kana sirreeffachuu bilbila keessa irraa siitingii irra geessentanii siitingii irraa gaa googileedha kan irra seenuu qabdan. Googilii irra eegatuuttanii Google service jechuudhaan recommended fi all services ni baasaa jechuudha. All service ka jedhu kana gubbaa kaawwachuudhaan gara fuula ola xooftu jechuudha. All service ka jedhu gubbaa eega kaawwattanii bilbila keessa suuta jechuudhaan ola xooftu gara oliitti jechuudha. Siitingii kana argachuudhaaf itti fayyadama isaa waliin haa ilaallu jechuudha. Na waliin tiraawundi keessanuu achi eega kaawwattanii gaa find my device ka jedhu kaanii tuqxu asirratti gaa find my device ka jedhu kun oonii ta'ee taa'uu qaba jechuudha. Haala kanaan yoo dhiqata ofii ta'ee jiraate oon gochuu qabdu jechuudha. Awwala yoo dhiqata oon hin ta'e wanti kun Samsung account illee isin gaafachuu danda'a. Kanaafuu yoo dhiqata ofii ta'ee jiraate oonii gochuu qabdu isin hin hundi keessanuu asirratti kana gaa eega oonii gootanii yookiin off gochuudhaaf paatanni gaafata namni biraa off gochuu hin danda'u isin malee jechuudha yookaan ashaaraa isin gaafata yoo isin off gochuu jettan asirratti gaa kana oon eega gootanii remote lock ka jedhu ganjillaa kana ni jira sana ganjillaa remote lock ka jedhu kaa tuquudhaan asirratti illee use remote lock ka jedhu kana oonii gootu haala kanaan qulfii ol of jechuudha namni biraa akka faayila keessa hin arganne qulfii kana ofii gochuudhaaf paatanni isin gaafata abbicha sanaa jechuudha oon gochuu yoo dandeessan yoo dhiqata paatanni yookaan ashaaraa isin gaafate oon gochuu dandeessu kanaafuu kana oonii gootu eega kana oonii gootanii ganjillaa oon gochuudhaan gaa ganjallaara android.com ka jedhu kana irra tuqxu yeroo irra tuqxanu maal isin gaafata biroozarii isin filachiisuu danda'a biroozarii bilbila keessa irra jiru filachuudhaan gara biroozarii deemuudhaan gaa lakkoofsa bilbilaa asirratti naqxu lakkoofsa bilbila keessaa qabdan akka inni footoo wantoota adda addaa akka isin itti fayyadamaa jirtan isin mirkaneessu jechuudha Googiliin isin malee akka namni biraatti fayyadamuu hin dandeenye lakkoofsa bilbilaa kana warra naqxan yookaan koodii isin eeguu danda'a bakka kana gaa lakkoofsa bilbilaa keessaa qabdanuu irra ni galchitu jechuudha. Achirratti yeroo tuquudhaan amma fakkeenyaaf ani wanni rakaa itti naqeen jira. Lakkoofsa kana itti naqxanii ganjallaatti isin ifa ganjallaa kana yoo isin ife next gochuu yookaan immoo verify godhi isin jedha yoo dhiqata sim kaardii sana shakkii irraa qabaate akka bilbila keessan keessa hin jirre yoo shakkee jechuudha. Kanaafuu eega isin irra tuqxanii lakkoofsa bilbilaa ganjallaa kaatti ni baasuu danda'a jechuudha. Yeroo isin irra tuqxanii oon gootan koodii isin ergaa yookaan immoo automaatikii oon isin godha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa keessanii sana namni biraa divaayizii yookaan qafoo isin fayyadamaa jirtan keesseen waan argachuu jedhee paatanni gaachuu danda'a namni biraa seenuu hin danda'u haala kanaatti fayyadamtu. Asirratti offline yeroo isin daataa irra hin jirrellee ni filattu as keessatti yeroo daataa irra hin jirre akka inni automaatikii isin qollofu yookaan isin online irra hin jirrellee isin qollofu yookaan isin dhoksu danda'a jechuudha. Yoo isin irraa baatan yeroo isin irra hin jirre namni biraa arguu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu heeyyama kana seera isaa eeguudhaan heeyyama kana itti fayyadamtu jechuudha. Kana sadeen kana daataa wantoota adda addaa daataa irratti akkasuma yeroo isin daataa irra jirtan yeroo isin daataa irra hin jirre akka inni ofiisinii godhu isin gaafata divaayizii kan keessa illee isin filachiisa. Kana filachuudhaan gaa bilbila keessaa neetwoorkii isin gaafata kun neetwoorkii waan fayyadamaa jirtantu murteessa waan ta'eef kana neetwoorkii fayyadamaa jirtan ilaaluudhaan sirreeffachuu dandeessu. Find my device app jechuun device appiin dhiqata faayilaan keessa yoo bakka biraa jiraate barbaaduu dandeessu. Ganjallaa irraa gaa achirraa siitingii kana gaa find my device ganjallaa kana ammallee kabraa akka faayidaa guddaa qabu jira jechuudha. Asirratti gaa protection ka jedhu kan lachiin kana oonii gochuu qabdu jechuudha. Tarni protection ka jedhu irra tuquudhaan lachiin kana iyyuu oonii gochuu qabdu jechuudha. Haala kanaan eega oonii gootanii yoo dhiqata paatanni isin gaafate yookaan ashaaraatti naquudhaan oon gootu jechuudha. Achirra gaa kana eega oon gootanii hunda isaayyuu lachiin isaayyuu oon gootu jechuudha. Oonii gochuudhaan ganjallaa dhufuudhaan remote lockiin suma ammaatii kana oonii gootu hunda isaayyuu jechuudha. Kanaaf eega oonii gootanii hunda isaayyuu jechuudha faayidaa guddaa qaba. Faayilii isin bakka biraatti qabdan namni bira arguu hin danda'u isin malee jechuudha. Kana ammallee ulaxaa'uudhaan gaa kontaakti ka jiru tokko ka faayidaa guddaa qabu jira jechuudha. Kontaakti jechuun wantoota isin bilbila irraa qabdan akka automaatikii Googiliin yoo dhiqata Google account irra kaawwachuudhaan bakka biraatii lakkoofsa bilbilaatii qabee footoo laa qabee waa hundaa qabee Googilii isaa irratti seef godhachuu dandeessan isinii godha jechuudha. Kanaafuu haala kamiin akka rakkaatanu asirratti gaa kan isin barbaadu qabdan as keessaa asirratti Google Contact ka jenni jira. Google Contact Sign bakka jedhu kana Google Contact Sign ka jedhu kana tuquudhaan asirratti kanneen kana irra tuquudhaan oonii nu gootu. Kontaaktii yookaan lakkoofsa bilbilaa kontaaktoota adda addaa wantoota isin bilbilatti fayyadamtan hunda akka akaawuntii Google takka walirratti isin save isin godhee automaatikii save godhee yoo dhiqata badee Google isaa deeffatte illee argachuu dandeessu lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa kan namaallee yoo dhiqata bilbila keessa irraa
qabaattan ta'e asirratti automaatikii akka inni baakaap isinii godhu footoodhaa fi wantoota adda addaa hunda baakaap akka isinii godhu akkaawuntii Google isin filachisa yeroo isin kana oon gochuu jettan baakaap asirratti baakaap saayin kan jiru kana oonii gootu lachiin kana wantoota asirra jiran kan lachee irratti godhan oon gochuudhaan akkaawuntii Google keessanii akka inni filattu eegarra kaawwattanii kanas oon gochuudhaan hundaayyuu eegarra kaawwattanii automaatikii jechuudha bilbila keessa irratti wantoota adda addaa yoo dhiqata bilbila keessan bade akkaawuntii Gmail isaa deeffattan isiniif guuree isiniif fida jechuudha bilbila haaraa irratti. Kanaaf siitingii kana faayidaa guddaa qaba itti fayyadamaa isiniin jedha. Siitingii kana haala kanaan oon gochuudhaan heeyyama isaa guutaaf isin jira. Siitingii hedduu jira as keessa jechuudha. Siitingii kana guyyaa biraa isin agarsiisa. Siitingii baay'ee jira guyyaa biraa isin agarsiisa akka keessa jiru. Egaa hundi keessan haala kanaan seera isaa eegaatii oon godhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoota dabalataa jira. Viidiyoo baay'ee chaanalaan koo jira argachuu dandeessu. Abduu Oroo jechuudhaan bakka viidiyoo jedhan eega kaawwattanii viidiyoo bilbilaan wal qabate akkasuma waa'ee YouTube waa'ee Facebook waa'ee TikTok kan wal qabate hedduu agarsiisan jira. Irra galaa ajjala galaa irraa baradhaa isin jedha. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii hin tuqxanu irra baay'een keessan laayikii tuqaa isin jedha. Warri sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib jettu kana eega tuqxanii ool jettu gubbaa kaawwaa isin jedha. Akka viidiyoon koo nama hunda dura isin bira ga'utti. Kanaaf barnoota baay'ee ajjala argachuu dandeessu. Irra galaa irraa baradhaa isin jedha. Barnoota kana keessaa waan isin eegaluu dee'u jiraate komentiin barreessaa isin jedha. Barnoonni irraa asumatti dhaabataa hanga barnoota dabalataatiin walitti dhumutti nagaan tura.